Galatooma jechuun barbaada. Kabajamtoota jaarsolee biyyaa, kabajamtoota keessummoota waamachiisaniif godhame, qeerroof qaadeen hundi keessan baga nagaan dhuftan jechuun barbaada. Hundumaa dursee hangafni galata kootii kan uumama maraa isaan utuu sammiif dacheen kun hin bocamin fuula dura yaada isaa keessa buleeti. Burqaa maddeen dhumnee kanan sichittuma caalchisee lammii kootiif dhangalaasu kan keessa koo bulcheetu isadha. Isaanan gara dachee kanaa dhufee, isaanan jiraadhaa, isaanan sassaabamas. Ittaansuudhaan jireenyaan har'a jiraadhu kana jaaruu qofaa osoo hin taane utubaan dhaabuu keessatti qooda olaanaa kan fudhatan maatii koo galateeffadhee hin xumuru. Akkasumas fiixaan bahiinsa hojii kanaa keessatti qooda maallaqatti shallagamuu hin dandeenye kan ba'atan hiriyoota koo fagoof dhiyoo jiran maraaf galanni koo kana qofaa kan jedhamu miti. Hojii kana fiixaan baasuudhaaf yeroon inni warqee irra gati jabeessi humni namaa kan beekumsa hubannaaf ogummaadhaan qixaa'e kan maallaqatti jijjiiramaniif hin jijjiiramin hedduun akka deebi'ee hin jiraannetti garuu immoo waan jiraataa lubbuu qabu tokko oomishuu danda'utti dhangala'eera. Mana koo ishee kutaa lamatti qoodamtee kanan baatiidhaan dugda bitadhee mandheeffadhee keessa jiraadhu sana keessatti ganama akkuma obboroon diimatee booruun baqaqeen ifti qalloon ishee golgaa foddaa kootii isa gara ba'a biiftuutti gala fuula deeffatee jiru sana jalaan lootee seentu akkasuma eeboo ija na waraanti ka'ee mumunyuuquu akkan qabu akeekkachiisa naaf laatti kun bona kun immoo ganna utuu hin jedhiin isheen anaaf alaarmii koo yeroo hundumaati. Si'a tokkoof lama qofaa kan hin taaneef akkuma gaaddidduu aduu kanaa ala kanaa waariifatee darbaa akka jiru keessa koo na deddeebi'a ture. Hayyuu tokkotu akkas jedhaan dhagee namoota gosa sadiitu jira. Warri jalqabaa gurmuu namootaa kan waan ta'aa jiru yaadaa hin qabne. Isheetu akkamitti akka isaan jiran isaan beeka malee isaan addunyaan kun akkamitti akka jirtu hin beekani. Warri lammaffaa tuuta warra dhaabbatee fuulleetti waan ta'aa jiru daawwatudha. Warri akkanaa kun ija isaanii malee harki isaanii addunyaa jiraattotaatti ala jira. Dalaguudhaaf qophaa'u miti. Warra waan ta'aa jiru keessatti qooda fudhachaa jiranidha warri sadaffaan. Isaan akkasii kun immoo warra ittiin bulinnaadhaaf yoo milkaa'eef immoo akka Roobeert Tooruu Kiyoosaakii qalqalloo meetiif warqee ta'uudhaaf karaa sirrii ta'een daandii sirrii ta'e gulufanii bu'aa bahii jiruuf jireenyaatiin wallaansoo qabaa jiraatanidha. Kaayyoo isaaniitu akkas isaan taasisa galma kaa'atanii isa bira ga'uudhaaf ifaaju. Utuu dubbannu yeroo ishee eeggattee kaayyoo ishee utuu hin dagatiin galma ishee bira ga'uudhaaf si'a daangaa hin qabneef boqonnaa malee utuu komiin dhageessisin ajaja uumaa ishee uumamni gammadaa kolfaa ofii ishee irraa qofaa osoo hin taane uumama biroo irraas dukkana ari'aa jiraattu biiftuun anaaf uumama ajaa'ibaati. Hojjechuu ammas hojjechuu yeroo hundumaa hojiirra jirti. Aara galfiin ishee dalagaa isheeti. Yeroo situu garaan ishee ciisa. Guyyaa tokko lafan ciisee jirutti xiyyi ifaa karaa foddaa fuullee kootii seente sun na bira dabartee harreeduu ishee gaafan argu akka nama dorgommii fiigichaa keessatti injifatameen ta'e. Wanti baay'een na bira darbee akka qilleensaa shuk jedhee darbaa akka jirutu qalbii koo keessa deddeebi'e. Gola yaada garaa kootii quqquuquu eegale. Yeroon isaa yeroo COVID-19 guutuu addunyaatti weerara hammaataa isaa geggeesse waan tureef ana dabalatee baay'een keenya boqonnaatti waan jiru nutti fakkaatee hojii hiikuudhaan torbanoota ji'ootaa fi bara tokko guutuu lakkoofsifnee turre. Guyyoota daarzana laman caalle keessattis akka kodafanii kan of argatan hin dhibaman jedheen amana. Daga baay'eetti maalummaan koo kan mo'anneef mudhii koo hidhadhee mogolee koo jabeeffadhee hafuura koo sassaabbadheen qabsaa'aa ture. Mo'adhees geeboo ofiif laadhee ofuma koo injifadhee ofuma koof deggeree ofuma koof harka walitti reebbadheen beekamtii ofiif kenna. Nama walaba beeyna jedheen ofiin dhaadadha kan garbummaa waa kamiyyuu jala hin jiraanne. Haa ta'uyyuu malee bittaa buna gurraachaa jalatti kufee ija birmannaa hin qabne iyyee harka laattadhee akkan jiru gaafan isa malee nama dhimma hin baafne ta'uu koo bare naaf gale. Deddeebi'ee mana itti buna dhuguudhaaf hiriyoota koo waliin wal agarru tokko taa'een araada kanaaf harka laachuun koo na ajaa'ibee man waa'ee sanaan itti yaada ture. Faayidaa isaa, barbaachisummaa isaa fi miidhaan isaa yaadaan ce'ee ba'een xiinxaluu eegale. Na barbaachisa moo na fayyada? Barbaachisummaan isaa hanga eessaattidha? Faayidaan isaa hoo wayiiniyyuu bakka bu'uu hin danda'u? Miidhaan isaa hoo jedheen of gaafadha. Gidduu kanaan
namni tokko kan yeroo baay'ee mana buna dhugnu sanatti akkuma koo maamila ta'ee dhufee na bira minjaala sirreeffatee taa'e. Si'a baay'ee waan wal arginuuf nagaa harka wal fuunee gara oduu jiruuf jireenyaa yaada wal jijjiiruutti taruuf yeroo hedduu nutti hin fudhanne. Dheeraa dhaabbii tolu furdinni isaa giddu galeessa kan uffata irratti ilaaluu nama hin hafsisu bifti gogaa isaatii magaala gara gurraachaatti gaalchu yeroo baay'ee dubartoonni dinqisiifatan qajjisi mataa isaatii dibataan cululuqee maramee gurraachee dukkana bosona Amaazon kan fakkaatu ilkaanonni isaa cabbiirra addaatan sun fuuldureedha aangaa'ootti tarree galanii seequu nama gojomaasisu baacuu jalqabnaan nama galma guutuutu korfa fincaan buusa. Silaa keessa namaa uumaa isa uume malee namuu hin beeku irra keessa isaa ilaalanii nama qannootti jiraatu ta'uu isaa tilmaamuun nama rakkisu. Dubbii keenya akkuma itti fufnetti jirra. Dhoksaan yeroo hundumaa haala sanaan dhiqatanii dibatanii kolfaa qasaa jiraachuu isaatii kun maalirraa akka maddiin gaafadhe. Deebii gaggabaaboof ajaa'ibsiisoo ta'an kan sekendiiwwan shishifii keessatti jireenya namaa jijjiiruu danda'an. Anaaf immoo boqonnaa haaraa kan ulfi carallaa ittiin carraa dhalachuu argatte naaf deebise akkana jechuun. Yeroon itti nama barbaadamaadhaaf se'etti ari'atamaan ture. Irraafaatti jiraachuu habdadhee dhiyaana malee kanan bule guyyaa tokko yookaan lama qofaa miti. Guyyoonni koo baay'een isaanii guyyoota gaggadhee turan. Ani garuu guyyaa tokkoof iyyuu kallattii jiruu kootii jijjiiruuf hin barbaanne ture. Tuffatamuu keessatti barcumoota ulfinaa hagabuu buluu keessatti immoo gabatee dhiyaanaan irraa hafanii ormoonni iyyuu irraa sooratanii quufuuf jiran si'a baay'ee gabaabduu keessatti akkan argu miireffachaan ture. Guyyoonni koo gaggadheen sun qannoo dhaluuf dorrobanii utuu ciniinsifatanii natti mul'ata ture. Yeroon itti ofii koorraa kitaabotarraa fi namootarraa barachuun qabaadhe. Sekoondota koo shishifii utuun qisaasessin akka maayii baasanitti duguugee hojiirra oolchuudhaan itti hojjechuun kaayyoo ofiitaan baasuudhaaf filannoo isa jalqabaa ta'een arge akkasuman godhees. Yeroon dogoggoroota koo sirreeffachuu fi cimina koo irratti xiyyeeffannaadhaan hojjechuun qabaadhe. Akka sanattan yaade, akka sanattan dalage, akka sanattan jiraadhees. Guyyoonni sun har'a akka dhadhaa abidda bootee seenaa ta'anii dubbatamu jechuun yaada isaa godhate. Utuun seenessa isaa kana qalbii koo guutuudhaan dhaggeeffachuutti jiru gidduutti jecha aangawaa biyya bulchaa ture tokkoon yaadadhe. Aangawaa siyaasaa sanaaf baay'inni uummata biyya kanaa gara malee saffisa guddaadhaan dabalaa waan jiruuf hiyyumni rifaasisaan isaa biyya kana keessatti dagaaguuf jira. Kanaafuu maaltu yaada furmaata ta'uuf mala jechuun gaaffii miseensa mana maree ta'an dubartii tokkoon isaaniif dhiyaateef namni dhalataa jiru kun garaa isaa qofaa osoo hin taane sammuu harkaa fi miilla hojjetu waliinidha. Namni hojjetu immoo tasuma madda hiyyummaa ta'uu hin danda'u jechuun deebisan guddaan ajaa'ibsiifadhe. Sammuun harkii fi miilla hojjetu tasuma madda hiyyummaa ta'uu hin danda'u. Tokkoon bu'aa namummaa qaama namaa agarsiistuu wantoota dalagamuun irra jiraatu tokkooti. Harki jira taanaan wanta tolchamuu qabu tokko, miilli jira taanaan daandiin imalamuun irra jiraatu tokko nama eeggata jechuudha. Sammuun dhalli namaa mataa keessa dhokfatee baatee deemu kun kan yaadotni jiruuf jireenya isaa itti aananii jiraniif kallattii ka'an keessaa burqanidha. Namoonni tokko hojjechuudhaaf qophaa'u miti. Namummaa isaanii hojiitti galchuudhaaf gorsaaf ajaja nama gara biraa eeggatu. Waan cina isaanii jiru ilaalanii arguu hin danda'an. Dalagaaf biratti dhiisanii gama sanatti eegu. Boroo isaanii gammoojjee keessa dhaabbatanii tuullaa oobdii ormaa kajeelu. Waan akka uumaan isaaniif aduu baasee warra kaaniif immoo rooba yandoo roobuutu yaada garaa isaanii keessatti suuraa kaasu. Yeroo namni hammatutti facaasuunis akka jiru galaaf isaan akkasii kanadha warri ooyiruu ormaa keessaa lafa dhiitu. Wantoota dabalatee namoota birootu bu'aa namummaa qaama isaaniitti maayii ba'a. Namoonni tokko immoo dalagaa sadarkaadhaan qoqqoodanii jiruu gadi buusanii gita isaanii immoo ol kaasu. Kan harki isaanii qullaatu dalagaa nama biraa harkatti tuffatu. Hojii gaddeebi'aan tasumaan jiraatu. Hojii gadhee malee inni kun immoo kan safuu fi duudhaa hawaasaa cabsudha. Hojii harka ofii irraa qabanitti gammadoo ta'uu fi isa jaallachuun dirqama hojichatti milkaa'uudhaaf ofitti fudhatanidha. Yoositu gara isatti aanutti ce'uu danda'u. Addunyaa hojii keessatti waan ogummaa isaa qabaniif dursa kennuun barbaachisaadha. Wanti jajjabeeffamuun irra jiraatu garuu dandeettii kalaqaa ofii ol guddisuudhaan isa dagaagsuudha. Anis isuma kanan ofii koo irratti hojiirra oolche. Tibbana kana hiriyaan koo tokko kitaaba kana barreessee xumuruudhaaf yeroo hagamii akkanatti fudhate na gaafate.
yeroo baay'ee kan natti fudhate barruu kana qopheessuutu hin taane yaada isaa cuunfee gadi xinneessuudhaan kitaaba ijaan gaafa ilaalan xiqqaa fakkaatu garuu immoo ergaa guddaa of keessatti qabatee qopheessuudhaan jedheen. Sababiin isaa hawaasni keenya amala kitaaba dubbisuu isaatii ol guddisuudhaaf xinneessinee akka nama fallaanaan daa'ima nyaachisuutti suuta suutaan amaleeffachiisuutu nurra jiraata waan ta'eef. Utuu dubbannu dalagaa qofaatti osoo hin taane dubbisuutti illee dhibaa'ota waa'ee hin baafne akka taane gaafa saba miliyoona 50 ta'u taane kitaaba kuma tokko hin caalle barreessaan raabsee xumuruudhaaf waggoonni irratti lakkaa'aman arguu irra caalaa dhuga baatu gara biraan hin jiraatu. Barreessaan kan laatu yeroo ta'u dubbisaan ofitti fudhata. Yogguu barreessaan gadi dhumaa deemu dubbisaan sammuu isaatu banama, hubannaa isaatu dagaagaa, ogummaatu mana isarratti ijaarrata. Beekumsa barruuleerraa dubbisanii kuusatan gita maallaqa kitaabicha ittiin bitaniitti tilmaamu taanaan gulamtaa beekumsaa haalaan daran gadi xinneessaa akka jiran of beekuun barbaachisaadha. Daataatu guuramee odeeffannootti qindaa'ee beekumsa dhalaa isatu ogummaatti nama guddisa. Maallaqni ittiin beekumsa bitachuudhaaf maayii baasu addunyaa kanarratti hin kalaqamne. Haa ta'u malee garuu daddarbiinsa beekumsaa namootaa gara namootaatti taasisamu saffisiisuu keessatti maallaqni gahee olaanaa ni taphata. Kanaaf nuti warri alaala dhaabbannee quucaraa aartii saba guddaa kanaaf komii dhageessisnu karaa nurraa eegamuu fi gochuu dandeenyu hundumaadhaan bira dhaabbachuun gahee keenya akka ta'e eeruudhaachuun barbaada. Dhuma irratti namni kamiyyuu waan qabee jirutti milkaa'uudhaaf duudhaa CDA jedhu kan tapha jiruuf jireenyaa keessatti nama gargaaru kanan falaasama mataa kootiin bu'uureesse hordofuun barbaachisaa akka ta'e sinitti himuun barbaada. CDA jechuun C control, D decision, A action. Kanaaf hojiitti milkaa'uudhaaf jalqaba kuwaasii yookaan kubbaa sanaa control gochuu qabna. Laayifii jechuudha. Sabooddee we have to make good decision yookaan immoo decisionii gaarii gochuu qabna. Dhumarratti actionii fudhannee itti seenuu qabna jechuudha. Egaa fi taambeensa hojii kanaatiif kan na cina dhaabbattan hunda keessaniif galata hangana hin jedhamneen isiniif qabaa. Akkasumas abbaa qabeenyaa sulultaa Feed Processing Company obbo Habtee Hambisaa garaa koorraan galateeffachuu barbaada. Galatooma. Maybe namoonni afaan Oromoo hin beekne jiru isaaniin akkasumatti kan dina maxxachuu lamaanatti falligaallee. Thank you.